galan. Masawa sin jira raba. Masawa dubbiseen ka'e mee cina arge maal godhe. Namoota gurguddoon nu dhaggeeffataa jiras waan ta'eef Yoo akkamitti kisi bari'anii. waan ta'eef Laa wallahi nuti yeroo waan dheeraa hin beekne yeroo koo hin baay'ee beeknu jenna malee. keessatti illee haasa'ee waan hin beekuufi wal dhaggeeffachaa maa addunyaa beekaa sirriitti addunyaa beekaa wal dhaggeeffachaa maa haasa'uudhaan haasaatiin. Eewa kanaafuu maal jetta reeti kanaafuu maal jetta Yesuus Kiristoos akkasuma Maatewos Wangeela boqonnaa 10 lakkoofsa 24 irratti qaallittiidhaan buddeen ijoollotaa fuudhanii sarootaa kennuun bayeessa miti dhee akka itti dubbata. Arraba miti amma fakkeenyaaf yoon saree siin jedhee yookaan ammoo si barsiisuu dhiise yoon gowwaanana yoon siin jedhe amma Saroota jechi jedhu maaliif saa kan jedhu silallee kaaseen ture Waaqayyo Israa'eliin sabootuma keessaa baasee saba adda ba'e wayii godhe malee sabi sun cubbuu waan hin qabneef miti jedheen ture. Sabi sun immoo seera Lewwotaa tokkorraa kaanee yoo ilaalle aadaa ittiin bulan seera ittiin bulan Waaqayyoon biraa kan fudhatanii fi Museen illee kan barreesse ni qaba. Isa kana keessatti saba hormaatiin waan ittiin jedhan qabu. Fakkeenyaaf saree jechi jedhamu saba hormaatiin akka jedhamu isaan immoo maal ofiin akka jedhan ni qabaatu jechuudha. Kanaaf dubartittiin Yohaannis boqonnaa 4 irratti caafamtee jirtu suni bishaan namni dhugu sanyii isaatii irraa kan hafe ormarraa fuudhee hin dhugu. Seenaa warra Naazreet yookiis warra Jiwushii kanarraa wanti nuyi hubannu xaasaan bishaanii illee wanta fudhanii galan illee miicanii fayyadamu. Wantoota hormaa kan jedhaman ofittiin dabalan yookiis ofittiin galchan. Kanaaf warra kan hin amanne yookiis Kana'aanota yookiis warra saba biraa kan ta'an Giriikiis haa ta'u warra saba hormaa kan ta'an nu dabalatee isaanii biratti bifa kanaatiin ibsamna. Bifa kanaatiin ibsamna. Maqaa qabnaa jechuudha. Maqaan waan tokko adda adda waan ta'eef sabi ta'e tokko maqaa ta'e tokkoon si waamuu isaa ibsa malee saroota jechi jedhu suni jecha eenyummaa dubartittii ibsudha. Eenyummaan dubartittii Kana'aaniin ta'uusee horma ta'uusee kan ibsudha malee arrabsoo miti jechuudha. Atamma gabaaboo atamma fakkeenyaaf anaaf barsiisaadha. Yesuus Kiristoos barsiisaa inni fudhannaa. Atamma yoo waan tokko yoo wallaalee jedhe na barsiiftamoo gowwaanan jaamaanan jettee na arrabsitammati. Kutaa sana irratti akki Yesuus itti dubbate amantii ishee irratti kan ibsudha. Dubartiin sun amantii isheetiin jabaa ta'uusee amantii sana immoo isaanuma warra isaan fayyisuudhaaf dhufe isaanuma warra isaanitti jalqaba lallabuudhaaf dhufe sana akka inni caalu dubbachuudhaaf kan barreeffamedha ergaan suni. Maal isa mootaana saree taatiire gobozii taati malee amantiin seega jabaa ta'e koo gobozii nana jedhamuu ni qabdi malee saree nana jedhamuu qabdu. Gobozii nana jedhamuu ni qabdi malee. Inni gaa kutaan sun achitti gaa kan inni ibsu fayyinni aarsa raawwatameeraa booddee ilmaan namaatiif akka inni ta'e yookaas Yohaannis boqonnaa 21 irratti isa jiru. Erga fannoo irratti waan hundumtuu Yesuus Kiristoos aarsaa hundumaa kaffalee booddee fayyinni ilmaan namaa hundumaaf akka ta'utti Maatewos boqonnaa 28 irratti illee gooftummaan hundinuu waaqa irratti illee lafa irratti anaaf kennameera. Saba hundumaa dhaqaa ittiin jedheera jechuudha. Bakka fannoo osoo hin taane bakka fannoo osoo hin taane isheenoo imaanni see yookaan amantii see baay'ee jabaadha iyyuutti silaa jajamuu qabdi moo saroota jedhamuu qabamtu silaa deebiichuun akkasitti deebi'uufii qabaa silaa. Amantii ishee jabaa waan ta'eef Yihuudaa dursitee fayyuu fi kanaaf saree taate saree jedhamuun see horma ta'uu ishee kan ibsudha malee arrabsoo biraa miti eenyummaa isheeti. Eenyummaa isheetu Jiwushii miti yookiin Israa'eliin ibsuun jedhe. Okay. Amma nuti Oromoon fakkeenyaaf sabni biraa tokko Oromoon sareedha yoo nuun jedhe waan saba isaa hin taaneef saree nuun jedhe waan ta'eef Allah bakka thank you jennaan immoo inaarra mirga keenya falmanna. Fakkeenyaaf Oromoon aadaa mataa isaanii qabaata. Jarri kun irree aadaa mataa isaaniitiin waa jedhu. Oromoon gaafa waa arrabsu waa'ee aadaa siin hin jenna. Amma fakkeenyaaf namaatu saba biraatu Oromoo saree nuun jedhe yookaan ammoo nutu saba biraatiin saba saree jennee nama arrabsine. Waan saba keenya hin taaneef jarri sareedha. Ameen jedhanii fudhatu moo akkamitti akka nuun jettu jedhamee aarama. Isheen egaa kutaa sana irratti baay'isee wayii eenyummaa ishee dhugaatti dubbateera bareeda achirratti maaliif horma jechuun achitti
Hiiqaansaa kanaaf bakka bu'aa walii wajjin jiraachuu iyyuu hamma hin dandeenyetti wal bira ta'anii nyaachuu hamma hin dandeenyetti Phaawulos Phexrosiin kan inni qeeqeef illee kana kanaafuu sabni tokko diinummaa yoo gidduu jiraate jedhe sabni tokko saba tokko wajjin diinummaa yoo walitti qabaatanii jiran saree jedhee arrabsuu ni qabaa? Sabi hormaa walumaa gala horma waan ta'eef kakuu Israa'el keessaa kan hin qabne jalqabaa akka inni ta'e waan ibsuuf abbaa kakuu sanaatii wajjin Yesuus illee kutaa sanatti kan inni dubbatu yeroo jalqabaatiif biyya deeme malee biyya biraa hin deemne jalqaba isaan fayyisuu kanaafuu Yesuus Kiristoos akka fayyituuf yaadameeti. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nama saba inni itti ergame irraa hin ta'in saree jedhee arrabsuu qabaa jala san tuffatee. Gatii jarri wal lolanii jiranuu saree jedhee arrabsuu qabaa furii. Isaan wal lolanii hin beekan walii wajjin jiraachuu hin danda'an jechuun wal lolanii jiraachaa jiru jechuun miti walii wajjin jiraachuu hin danda'an jechuun. Okay, kanaafuu saba sanarraa waan hin taaneef sabi tokko ormatti jiraate jechuun maal jechuudha beektaa? Saba sanarraa waan hin taaneef saree jedhamuu qabdii siin jedhee baran gabaabatti. Hiikaa kana guutummaan guutuutti akkattiin hubachuu qabna. Arrabsoon kun maal bakka akka bu'u beekuu qabna. Isheen yeroo fayyuu qabdutti fayyite osoo hin taane yeroo Waaqayyo fayyisuu qabutti fayyise. Yeroo Waaqayyo fayyise immoo amantii gaa'ee jenne. Ayyoo furii. Arrabsoon immoo faaroo bakka bu'aa yeroo tokko tokko. Buleessa kiyya mansuuru koo akka nagaan mansiisuu dandeetti. Laatillee yaalteedha. Yeroo karaana deemte hundi isaadha. Laachuun sammuu namaatti hin adeemu. Sammuu namaatti hin fudhatamu. Alaa kulli haaliin wanti irra caalaa wanti hubachuudhaa qabdu nuti Yesuus Kiristoos jecha kanallee namaan jedha. Akkasii illee nama arrabsaa osoo hin taane Yesuus Kiristoos nama waan ta'eef cubbamaa akka ta'e akka macaafaatti ifa galchuudha. Alaa kulli haaliin Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaa nama hin taane jedhate gabaabumatti. Kanaafuu Yesuus Kiristoos namaa jechuudha. Eeyyee nama. Waa kana walii galleerra. Ishi qabxii silaatti dabarra. Qabxiin tokko Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'ee ilmaan Waaqayyoo keessaa wanti adda isa godhu Yesuus Kiristoos Waaqayyo wajjiniin dandeettii walqixa qabaachuu isaatii jette. Akkasii miti furii nan dogongoree? Lakki sirrii irra jirta sirrii. Yesuus Kiristoos Waaqayyo wajjiniin aangoo walqixan qabaa jedhee dubbatee jira moo ani Waaqayyoodha jedhee dubbatee jira. Mee macaafa keessaa ragaa kennuu dandeessaa? Bakka Yesuus Kiristoos ani Waaqayyo wajjin aangoo walqixan qabaa. Ani Waaqayyoodha bakka Yesuus Kiristoos jedhee macaafa irraa kennuu dandeessaa? Aniif abbaan tokko iddootti jedhee jira. Mee maalumaaf iyyuu Filiphiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 3 hanga 5 naa dubbisa. Laa sammaa sannaa wayya. Filiphiyos irra sammaa sannaa wayya. Sababni isaa sababni isaa maaliif jette naan jedhe gaa? Maaliif jette naan jedhe gaa? Yesuus Kiristoos afaan isaatiin dubbate miti aniif abbaan tokko jedhee. Eeyyee. Aniif abbaan tokko jedhee malee aniif abbaa wal qixan jenne miti Yesuus Kiristoos. Anatti samanaa abbaa kootti samanaa anatti samanaa jedheera. Aniif abbaan tokko jedhe malee aniif abbaan wal qixaa jedheen dubbanne miti Yesuus Kiristoos. Aniif abbaan tokko jechuun autoritiidhaanis tokko jechuudha maal godha abbummaadhaan tokko taana. Ongeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti Yesuus Kiristoos abbaan na caala oo jedhe. Abbaan na caalaa jedhe. Waliin lolu macaafni kun waliin lolu. Waliin lolu walitti walumatti araarsina jalqaba irratti wanti dubbachuudhaa qabdu jecheetti jalqaba dubbattee jecha dogongoraati. Sababni isaa macaafa keessatti Yesuus Kiristoos bakka tokkotti aniif abbaan wal qixadhee guyyaa tokko dubbatee hin beeku. Kan inni dubbatee aniif abbaan tokko jechuudha dubbate. Aniif abbaan tokko jechuun hiika isaa waliin laalla. Ammas ammoo aniif abbaan tokko jechuun kun abbaan jedhee osoo hin taane aniif abbaan tokko jedheen jedhee ture man. Aniif abbaan tokko jedhe maashaallah. Ati immoo aniif abbaan wal qixa Yesuusii fi Waaqayyoo aangoo wal qixa qabaachuudha jettee jalqaba irratti naa kaasaa turte sila. Wanti Yesuus Kiristoosiin adda godhu ijoollee Waaqayyoo keessaa kan jedhu afaan keetiin naa kaaste akka ammaa kanatti yaadadha jechuudha. Akka wanta amma dubbataa turte gurra koo. Aangoodhaan tokko ayyeetti. Yesuus Kiristoos ammoo
waa abbaan na caalaa jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti. Mee kan akkam goota? Baay'ee gaarii. Ammas Yohaannis Isaayyaas boqonnaa maannoo Filiippoo boqonnaa 2 nu geessa. Maalumaaf iyyuu abbaan na caalaa gaafa jedhu namummaa yookiis gaafa ilmaan namaa fayyisuu kana dhufee dhanna cubbamaa kana waan uffatee fi abbaan na caalaa jedhe. Nama ta'ee dhalachuudhaan abbaadhaan caalame malee abbaan na caala kan jedhe ulfina waaqummaa isa dur qabaachaa ture qabaachaa akka inni hin jirre ibsuu irratti waan xiyyeeffateef jedhee namana macaafa qulqulluudhaan ibsee jechuudha. Eewa sirriidha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ulfina waaqummaa hin qabu waan ta'eedhaaf kanaafuu abbaan immoo ulfina waaqayyummaa bara baraa qaba waan ta'eef kanaafuu abbaan Yesuus Kiristoos hin caalaa jechuudha. Waliigallee. Ilmaan namaa fayyisuu gaafa dhufe ulfina waaqayyummaa sanaa dhiisee dhufee jedha macaafi waan ta'eef Yohaannis 17 irratti immoo ulfina waaqayyummaa san dursi biratti qabaachaa ture sana naa kenni yookiis isatti akka deebi'u dubbachaa tureera jechuudha. Eewa kanaafuu Yesuus Kiristoos ulfina waaqayyummaa qabu waan ta'eedhaaf ulfina waaqayyummaa isaa gadhiiseera waan ta'eef waaqayyo abbaan immoo bara bara ulfina waaqayyummaa isaa gad hin dhiibne waan ta'eef kanaafuu Yesuus Kiristoos irra waaqayyo abbaatu caalaa jechuudha. Akkasiimi. Yeroo tokkoo fi du'een ture kutaa jedhu dubbiseetta mul'ata Yohaannis keessatti amma garuu bara baraan hin jira kan jedhamu dubbiseetta. Laasanii miti kan isin jedhee. Qoy isa dubbiseetta ta'u. Na dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos waan nama ta'eedhaa fi waaqayyo abbaan immoo nama hin taane Yesuus Kiristoos foon cubbamaa waan uffateef waaqayyo abbaan foon cubbamaa hin uffanne. Kanaafiyyuu waaqayyo abbaan bara baraan waan hin geeddaramneef waan hin jijjiiramneef kanaafuu Yesuus Kiristoos immoo nama waan ta'eedhaa fi Yesuus Kiristoos dadhabaa waan tureef nyaataa waan tureef amma waaqayyo abbaan qabu kanaafuu jechi Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti abbaan na caala jedhe jecha sirriidha. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoosiin abbaatu caala malee jarri wal qixaa miti. Kanaafuu wanti silaa Yesuus Kiristoosiin ijoollee waaqayyoo keessaa ittiin irra caalaa gochuu barbaadde jette gama kanaallee kufee jira jechuudha. Ita namummaatiin gaafa laallu nama ta'uu isaatiin gaafa laallu eeyyeenii caalaa abbaatu caalaa abbaan duwwaadhaan caalame osoo hin taane yeroo yartuudhaaf ergamootaa gadi isa goote jedha. Faarfannaa keessatti faarfannaa boqonnaa 8 irratti gaafa Daawit ergaa isaa dubbatu ergamootaa gadi yeroo yartuudhaaf ergamootaa gadi ta'uusaa. Kanaafiyyuu kanaafuu ati waaqa caalaa fi waaqa caalamaa waaqessitaa jechuudha. Waaqa guddaa fi waaqa xinnaa jechuudha. Lakki waaqayyoo ilmaan namaa fayyisuudhaaf gad of deebisee nama ta'ee amma immoo waaqayyoon ta'ee bara baraan jiraatutti namana. Lakki waaqa guddaadhaa fi waaqa xinnaa waaqessitaa jechuudha. Waaqa guddaa fi waaqa xinnaa, waaqa caalaa fi waaqa caalamaa jechuudha. Sababni isaa afaan keetiin waaqayyoo abbaanii bara baraan waaqa akka ta'e akkallee ulfina waaqayyummaa isaa gad hin dhiibne akka gad hin deebinedha. Kan waliigallee kana jechuudha. Yesuus Kiristoos immoo ulfinallee gad dhiisee namallee ta'ee nyaatee dhugee dadhabeera. Sanumaan wal qabatee Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti abbaan na caalaa jedhee dubbatee jira. Kanaafiyyuu waaqayyo xinnaadhaa fi waaqayyo guddaa yookaan immoo waaqayyo caalaadhaa fi waaqayyo caalamaa waaqessitaa jechuudha. Akkasiimi. Akkas otoo hin taane waaqayyo abbaanii ulfina isaa gadi hin buusne waaqayyo ilmi ulfina isaa gadi buusee nama ta'ee deebi'ee ulfina isaatti waaqayyo hafuurri qulqulluun immoo waaqayyoodha jedhee namana akkati jettetti osoo hin taane akka nama siin jedhe kadhatti eeyyena namana. Bakka kanaafuu waliigallee jira bara. Yesuus Kiristoos dhugaa dubbate Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti abbaatu caalaa naan jettee kaate. Kanaafuu waaqayyo caalamaa fi waaqayyo caalaa waaqa xiqqaaf waaqa guddaa waaqessitaa siin jedhe maal jennaan qaamni tokko na caala gaafa jedhu irra guddaa jechuudha. Qaamni tokko immoo hin caalame gaafa jennu irra xiqqaa jechuudha. Kanaafuu waaqa irra guddaa fi waaqa irra xiqqaa waaqessitaa miti. Qaamni gara biyya nama ta'e gara biyya lafaa kanaa dhufe silattiyyuu kaayyoon isaa waaqayyotti gara waaqetti nama deebisuu waan ta'eef ofii caaluu isaa ibsuu otoo hin taane waaqayyo caaluu isaa dubbata waan ta'eef dubbachuun isaa sirriitti dhugaadha. Macaafa qulqulluun illee kana dubbata. Kaayyoon waaqayyoo tokkicha cubbuu ilmaan namaa cubbuu isaanii maal akka ta'e beeksisuudhaaf waaqayyo akka isaan barbaachisu sirriitti hubachiisuu waan ta'eef eeyyee sirriidhaa kutichi fudhatamummaan isaa kana caalaa iyyuu guddatuun jedha. Ajaa'iba. Ani bakka kanatti rabbii kiyyaan galatoomfadha.
rabbii kiyya waaqa xiqqaa fi waaqa guddaa waaqa caalaa fi waaqa caalamaa waaqessuudhaan najaana baase tokkicha isaadhaa isa naman taane isa laman taane isa gad hin deebine ol malee yeroo hundumaa gararraa jiru waaqa akkasii tokkichatti amanuudhaaf wallaahi hedduu tokkoon itti gammada alhamdulillah rabbil alamin. Dhugaa waaqayyooti laa akkuma ati gammadde kana anillee waan tan gammadu qaba. Inni immoo waaqayyoon ta'eetu jiru bifa namaa uffatee akka cubbamaan itti jiraatutti jiraatee cubbuu cubbamaa kanaaf aarsaa ta'uu isaatti fayyisuu isaatti baay'een gammadaanis illee obboleessa ko. La. Yesuus Kiristoos waan amma ati kaa'aa turte hunda isaatiin illee alhamdulillah rabbil alamin ragaadhaan gaafa laallu namoota kaanii ol akka hin taane sirriitti hubannee jirraa jechuudha. Sababni isaa ati wanti sila geesse ijoollee waaqayyoo kan jedhaman baay'eetu jiru jedhee tokko tokkoon Israa'el irraa kaafnee seera boqonnaa 4 irraa kaafnee waliin ilaallee Maatiyos boqonnaa 5 waliin ilaallee akkasuma Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 9 waliin ilaallee 44 waliin ilaallee akkamitti Yesuus Kiristoos kana adda gochuu dandeenya akka jedhu Yesuus Kiristoos qulqulluu nama qulqulluu miti akkama caabaatti akka qulqulluun taane waliin mirkaneessine akkasuma Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaadhaa wajjin humna wal qixaa qaba jenna humna wal qixaa akka inni hin qabne bu'uuruma macaafaatiin waliin ilaallee Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaadhaan humna wal qixa qabaachuu iyyuu miti Yesuus Kiristoos humna isaatiin homaa tokko illee akka gochuu hin dandeenye Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti humna kootiin homaa tokko illee gochuu hin danda'u jedhee dubbatee kanaafuu akkasumallee abbaan na caala jedhee dubbatee atillee ni caala abbaan jette kanaafiyyuu nuti waaqa akkasii waaqa caalaa fi waaqa caalamaa jedhamu waaqa xinnaa fi waaqa guddaa jedhamu yookaan waaqa irra guddaa fi waaqa irra xiqqaa jedhamu waaqa akkasii waaqessinu Yesuus Kiristoos illee barsiisa kana guyyaa tokko barsiiseen beeku waaqayyo tokkichaa innis abbaa isa waaqa irraa jedhee barsiisaa ture alhamdulillah rabbil alamin barsiisa Yesuus Kiristoos illee barsiisa Nabi Muhammad illee barsiisa Musee fi barsiisa Abrahaam illee qabannee jiraachuu keenyaaf akka muslimtootaatti wallaahi hedduu tokkotti gammanna Yesuus Kiristoos bakka tokkotti cubbuu keessanii dheetan dhiiga koo dhangalaasuu dhufe jedhee illee hin jiru ati sanatu na gammachiisa jette waa Yesuus Kiristoos sin addachiifnee fi waa Yesuus Kiristoos hin dubbanne sanaan gammaduutti jirta kanaafuu rabbi subhaanahu wa ta'ala daandii dhugaa rabbi siif haa ibsu dhugaa Yesuus Kiristoos barsiisaa turetti rabbi si haa deebisuun siin jedha. Ayyee manguuruu kiyya galatoom yeroo naaqonni tokkollee yeroo biraallee wal argina yaada biraa gaaffii biraadhaan garuu ishee xumuraatuuti Fiilippoos boqonnaa 2 lakkoofsa 3 hanga 5 jirtu duwwaanaa dubbistee naa xumurte natti tola bakka laa goolabnee jira bar horii goolabnee jira bar keessumatti dubbannee jira bar maaliif jennaan ulfina sana gadhiisuu isaarratti walii gallee waaqayyo abbaan immoo ulfina gad hin dhiifne jennee karaan dheeressinu jennee gabaabsinee jirra bar yoo achi dhannee jenne ammas immoo gaaffii biraallee sitti illee uuma gaaffii biraa akka wal gaafannu godha waan ta'eef inshallah yoo sa'aatii qabaatte jette seennee dubbachuu dandeenya yoo feete gaaffii biraa takka illee gaafadhu dhugaa waaqaati kutattii duwwaanaa dubbisii achi booddee itti fufta bakka waan biraa namoota gaaffii yookiis edda silaatii nu dhaggeeffataaraan namoonni gaaffii qaban illee waan jiraniifi kutattii sana duwwaanaa dubbisiiti namti bakka callisee mandii isaan nuutiin godhadha. Fiilippoosiin boqonnaa 2 moo? Boqonnaa 2 lakkoofsa 3 akka jirtu duwwaa amma jaatti ishee jirtu duwwaa. Maal lakkoofsuma 6 irra kaaba utaan barbaadamu lakkoofsa 6 irraa bara. 3 kaatenaa dubbisuu jedhe. Gad of deebisuudhaan warra kaan of irra caalchisaa lakkaa'aa malee yaada ofittummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokko illee hin hojjetinaa jedha. Isin keessaa adda addaan waan warra kanatti tolus immoo haa ilaalu malee waan isatti tolu duwwaa hin ilaalinii jedha. Gorsa bareedaadha kun. Yaaqa jedha yaada garaa jiru akkas ilaallee yaada garaa isa Kiristoos yaaqa jedha ante kitaabni koo yaada garaa isa wallahi akkasidha yaada garaa isa Kiristoos Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa jedha. Inni lakkoofsa 6 kuno bootaasi gammachiisu sana. Inni bifa waaqayyommaatiin utuma jiru ulfina waaqayyommaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne jedha. Okay, dhiifamaan notification irra seenu jira. Inni ulfina sana gadi dhiisee akka waan tokkotti hin gallee of godhee bifa gabrummaa hin fudhatee jedha. Yesuus Kiristoos gabraa jechuudha.
fakkaattii namummaatiin hin dhalatee jedha. Yesuus Kiristoos akkanan jenne dubbiin kun dogongoraa jechuudha. Maaliif jennaani ani bifa waaqayyommaatiin nan ture jedhee guyyaa tokko Yesuus dubbatee hin beeku. Naaniif si rakkoo kuticha duwwaa dubbistee nagaan sitti dhaamadha. Egaa Yesuus Kiristoos guyyaa tokko bifa waaqayyommaatiin tureetaniyyuu ulfina waaqayyummaa dhiisee dhufe jedhee guyyaa tokko dubbatee hin beeku. Dhugaa Rabbi guyyaa tokko Yesuus Kiristoos akkana jedhee dubbatee hin beeku. Lammaffaa immoo inni ulfina sana gadi dhiiseeyyuu akka waan tokkotti hin gallee of godhee jedha. Bifa gabrummaa hin fudhatee jedha. Fakkaattii namummaatiin hin dhalate jedha. Yesuus Kiristoos ani nama jedhe malee an fakkaattii namaa jedhee dubbatee hin beeku. Galatoom isin jedhee hin bu'uu barbaada. Galatoom isin jechuun barbaada. Kuticha ergate yaasuu. Sagaleen keenya dhagaamu. Lammaffaa immoo kiristaanonni Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu jedhanii amanu. Yesuus Kiristoos akka jedhe. Al tokko duwwaadha dhaggeeffadhu manzuuruu ko. Qoy furii maal taate? Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu jedhanii amanu kiristaanonni kunoo macaafni waan akkasidha kunoo. Waan hundumaanis nama ta'ee argame. Yesuus Kiristoos waaqa guutuu osoo hin taane nama ta'ee argame jechuudha. Waliigallee rammaa kana fakkaata inshaallah. Galatoomii Abdii Muusaa obboleessa kiyyaa illee galatoomii carraa kana yeroo baay'ee waan an argadhuuf seenillee waan an haasa'uuf galatoomaan isiniin jedhaa obboloonni musliimaa isiniin jaalladhaa eebbifamaa. Ayya Rabbi si haa qajeelchu. Rabbiin karaa Yesuus Kiristoositti si haa deebisu. Waaqa Yesuus Kiristoositti sagadaa ture, kadhataa ture, halkan guutuu boo'ee kadhachaa ture sanatti nama deebi'u Rabbi si haa taasisu. Rabbi si haa qajeelchu. Islaamummaa Rabbi qoma geessisiif haa ta'u.